aadaa ofii. Nagaan Kiristoos Yesuus bakka jirutti hunduma keenyaaf haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'a. Kun qophii aadaa ofiiti. Sagantaan keenya dilbata yeroo hundumaa waaree booda sa'a 8 irraa kaasee kan isiniif darbu yommuu ta'u, qophii keenya keessatti aadaa fi duudhaan Oromoo bifa faarfannaatiin kan isiniif dhiyaatu ta'a. Ani qopheessaan sagantaa kanaa faarfataa Enook Joorjii akkasumas ogeeyyolii kaameraa keenyaa Abdii Qalbeessaa, Sooressaa Cimdeessaa fi Fiqiruu Haayilee wajjin ta'uudhaan turtii gaarii isiniif hawwina. Aadaa ofii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma torbee waadaa isiniif seennee turre namoota dhimma aadaa fi amantii irratti beekumsa qabaniif akkasumas gaggeessitoota waldaa qabannee dhiyaanneerra. Yaada gaggeessitooti waldaa kun nuuf kennan akka armaan gadii kanatti daawwannee deemina. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Walitti dhufeenyi aadaa fi amantii gidduu jiru waa'ee amantii ibsuu dura waa'ee aadaa beekuun gaariidha. Aadaan ilaalcha nuyi addunyaadhaaf qabnu, amantii nuyi qabnu, beekumsa nuyi qabnu, hawaasa nuyi keessatti guddannee wajjin kan wal qabatedha. Amantiin nuyi qabnu aadaa kana keessatti dhufeetu nu argata. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe hawaasa kana keessatti hawaasa aadaa qabu keessatti dhufe. Aadaa isaanii kana qare malee aadaa balleesse miti. Kanaaf amantiif aadaan wal dhiitu wal qara jedhee yaada. Aadaa fi amantiin walitti dhufeenyas qaba, garaagarummaas qaba. Walitti dhufeenyi inni qabu aadaan amaleeffannaa sabni tokko akkaataa itti jireenya isaatii laanguweejii isaa yookiin immoo haasaa isaa amaleeffannaa uffata isaa amaleeffannaa walii wajjin jireenya isaa deddeebii hawaasi tokko qabuuf noormii inni qabu amala inni agarsiisudha aadaani. Aadaan kan namni amaleeffatee fi kan namni ittiin addunyaa kana dinqifatu ilaalu yeroo ta'u, amantiin immoo kan namni addunyaa kana keessaa ba'ee uumaa isaattiin arguudha. Iddoo kanatti garaagarummaa qabaachaa namni aadaa uumama isaa dinqifata, uumama ofii isaa dinqifata, akkaataa itti jiraatu dinqifata, yookiis immoo amaleeffannaa isaa kana kabajuu isaa, ilaalcha gaarii qabaachuuf isa keessatti wanta ittiin jiraatu amaleeffannaa ittiin jiraatu kana hojiillee aadaa garaagaraatu jira. Aadaan hojiillee jireenya ilma namaa isa biyya lafaa kana keessaa calaqqisiisaa jechaadha. Amantiin immoo isa kana keessaa ba'anii Waaqayyoon isa ijaan hin argamne, isa harkaan hin qabamne, isa arguudha waan ta'eef aadaa fi amantiin iddoo kanatti garaagarummaa qaba. Walitti dhufeenyi isaanii yookiin immoo kan isaan waliin qooddatan immoo aadaanis amantiinis giddugaleessa kan inni godhatu ilma namaati. Bineensi aadaan qabu, biqilaan aadaan qabu, gaarri dachaan aadaa mataa hin qabu, waan ittiin of ibsu hin qabu. Aadaa kan qabu namni inni aadaa qabu kuni gara Waaqayyoos gara uumamaa keessattis qooda qaba waan ta'eef yeroo Waaqayyoo wajjin haasa'u aadaa masaa kanaan Waaqayyotti dhiyaata jechaadha. Haasaa haasa'uun laanguweejii isaatiin afaan isaatiin akkaataa itti Waaqayyoon kabajuun akkaataa itti Waaqayyoon weeddisu, Waaqayyoon waaqeffatuun, Waaqayyoon faarfatuun, Waaqayyoon lallabuun, Waaqayyoon dhugaa ba'uun amantii isaa mul'isa jechaadha. Amma egaa amantiin aadaa keessaanis hin mul'ata jechaadha. Amantiin waan namni ittiin aadaa isaa mul'isu keessaanis hin mul'ata jechaadha. Afaanuma ittiin aadaa isaa kabaju, afaanuma sanaan immoo amantii isaas geggeeffachuu danda'a. Uffatuma ittiin aadaa isaa kabaju, uffatuma sana uffatee immoo amantii isaas geggeeffachuu danda'a jechaadha. Kanaaf jarri kun waan wal duukaa qooddatan qabu. Garuu tokko wal makee jira jechuun hin danda'a. Si'a tokko namoonni asitti dogoggoru. Fakkeenyaaf amantiin kiristaanummaa aadaa wajjin
faallaadha jedhu. Miti faallaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufee namummaa uffate ofiisaatiin. Namummaa uffate. Namummaan kaalcharii namaa, foon namaa, haasaa namaa, akkaataa itti jireenya namaa, akkaataa namni itti deemu, akkaataa namni ittiin waliin jiraatu qooddate Yesuus Kiristoos. Egaa qooddate duwwaa immoo miti. Biyya lafaa kana keessaa isin hin baasu jedhe. Biyyuma lafaa kana keessatti lamoota amaleeffattan jiraattan kana keessa namootuma wajjin jiraattan kana keessa wajjiniin jiraattu jedhe malee keessaa baatanii iddoo tokkotti godaantanii iddoo sana dhokattanii addunyaa jalaa milixxanii jiraattu. Kanaaf wal duukaa deemuu danda'a yoo tokko ta'uu baate garuu amantiif aadaa wal makaa miti. Adda addummaa qaba. Noormii mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba jechaadha. Uffanni fi aadaan cubbuudha jedhanii haasa'uu dura waa'ee cubbuu waa'ee hamaaf gaarii isa jedhu adda baafachuun gaariidha. Wanti na biratti gaarii ta'e isa hawaasa tokkoof gaarii miti. Hamaadha. Wanti na biratti hamaa ta'e isa tokko biratti immoo gaarii ta'uu danda'a. Addunyaan kun addunyaa gitummaadhaan isa afaan Ingiliffaan relativitii jedhan keessa jira. Kanaatiif uffanni nu biratti gaariidha jedhamu iddoo biraatti hin ta'u. Uffanni iddoo biraatti ta'a jedhamu nu biratti ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaatiif murteessaan uffata miti. Uffata aadaa keenya uffanni waaqeffachuun dhugaa dubbachuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture maal uffataa ture? Jennee gaafachuun keenya gaariidha. Aadaan uffata warra Middle East lafa Yesuus Kiristoos ture giddu galeessi bahaa maal fakkaata ture? Isa akka sanatti uffachuu qabna jennee haasa'uun nuuf hin ta'u. Aadaa keenya keessa teenyee uffata keenya uffannee afaan keenya dubbannee waaqeffachuudhaatii fi wanti daangessu hin jiru. Tiyoolojikaalii gama barsiisa macaafa qulqulluun jechuu gooti. Yeroo tokko namni tokko akkasnaan jedhan dura yeroo nama amansiisnu seexanni keessaa iyyaa jedhan. Yeroo inni keessaa iyyuu keessaa bahe yeroo nu jennu hin ba'u jedha seexanni naan jedhan. Maaliif yeroo nu jennu uffatanni uffatee jiru uffata isheen uffattee jirtu keessan jira. Qodaa isaan itti gargaaraman keessan jira jedheeti iyya seexanni jedha. Seexanni sobaadha. Namoonni isa kanarraa kan ka'e uffati nuyi uffannu qodaan nuyi itti jiraannu manni nuyi keessa jiraannu kan qaalluutii kan aadaatii kan akkasiitii jedhaniiti seexanaaf dhiisanii jiru. Kun dogoggora guddaadha. Maaliif uffanni hafuura hin qabu, meeshaan hafuura hin qabu, manni hafuura hin qabu, hafuura kan qabu namadha. Nama keessa jiraata hafuurri hamaanis nama keessa jiraata hafuurri waaqayyoos. Kanaaf aadaan uffataa qulqulluuf xurii hin qabu. Aadaan uffatinni akkasii qulqulluudha, uffatinni akkasii immoo xuraadha wanti jedhu hin jiru. Inni kun aadaa gadheef aadaa gaarii jechuufidha. Aadaa gadheef aadaa gaariin immoo hin jiru. Aadaan hundumtinuu isa aadeeffateef aadaadha. Amantii keessattis uffanni aadaa xuraa'ummaa hin qabu. Uffanni aadaa rakkina hin qabu. Uffanni aadaa amantii ofii ibsachuuf ittiin faarfachuuf ittiin lallabuuf rakkina hin qabu. Macaafi qulqulluun keenya iddoo itti mormuu hin qabu. Fakkeenyi isa kanaa Yesuusuma Kiristoos. Aadaama warra Jiwushii keessatti dhufee dhalatee uffatuma isaanii uffatee akka isaaniitti jiraate malee uffata addaa uffatee waaqarraa hin dhufne. Yookiin immoo uffata addaa qophaa'eef hin jiru. Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosii barreessu isa duraa boqonnaa 9 lakkoofsa 19 kaasnee yeroo dubbifannu ani jedha nama hundumaa buufachuuf akka nama hundumaan ta'edha. Warra tobbee biratti akka tobbee, warra bishaatoo biratti akka bishaatoon ta'e jedha. Kana jechuun aadaa namaa akkaataa namni itti jiraatu, waan namni nyaatu, waan namni uffatu, akkaataa inni itti jiraatuun fudhadhee jira. Fakkeenyaaf amma uummata warra Gumuz jedhaman bira dhaqxee nyaata isaanii nyaattu yoo ta'e sin fudhatan. Itti himuu hin dandeessu, wajjin walii galuu hin dandeessu. Wajjin waaqeffachuu hin dandeessu yoo nyaata isaanii nyaatte malee. Nyaata aadaa qabu, nyaata isaanii kana wajjin hirmaachuutu sirra jira. Cubbuu hin qabu jechaadha. Uffati isaaniis akkuma kana xurii hin qabu, mudaa hin qabu. Rakkina gara biraa waan fiduu hin qabu. Kanaaf yaani aadaan uffati aadaa inni kun xuriidha, inni kun mudaa qaba kan jedhamu hin jiru.
Shubbisanii waaqayyo waaqeffachuu ilaalchisee shubbisa isa kamtu cubbuudha isa kamtu cubbuu miti jennee haasa'uudhaaf ammas inni nuti cubbuudha jennu kan eenyuuti inni nuti cubbuu jennu immoo kan eenyuuti adda baafachuun keenya baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kanaatiif shubbisuun aadaa kee keessa teessee garaan kee waan barbaade akkaataatti jaalala waaqayyootiif qabdu mul'isuun cubbuu miti. Beekuun kan nuuf ta'u cubbuun kan inni hundaa'u sochii qaamaa irratti miti. Cubbuun kan inni hundaa'u mootiivii isaa ka'umsa isaati. Ka'umsi isaa maalinni mootii afaan Ingiliffa isaatti hin dabala. Motivation jedhu maaltu kakaasee isa jedhudha malee cubbuun shubbisa sana miti sochii qaamaa miti. Gara biraan beekamuu kan qabu akka kanatti sochootee maal gochuu danda'a hin miidhamoon ijaaraa isa jedhu immoo gama biraadhaan immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaatiif shubbisni cubbuudha jennee fudhachuun nu danqa. Shubbisi kiristiyaanummaan shubbisa faarfannaan shubbisa hin fudhanne hin jiru. Garuu eeggannaa gochuun kan nurra jiru dudduuba isaa maaltu jira isa jedhudha. Mootiivii maaliitiin shubbifame? Miira maaliitiin yookiin immoo ka'umsa maaliitiin shubbifame? Ka'umsa maaliitiin utaalame? Ka'umsa maaliitiin geerarame? Jechoonni isaa kontentiin yookiin qabiyyeen faarsaa sanaa maali? Ka'umsi isaa maali? Haalli inni keessatti ta'e maali? Isa jedhudha malee uffata inni uffateef akkaataan inni itti shubbisee sirrii miti. Isa sanatu sirriidha jennee kan adda baasnee keenyu hin qabnu. Macaafa qulqulluu keenya keessatti aadaas akkasiitu qulqulluudha. Uffatas akkasiitu qulqulluudha. Akkaataa akkasiitu utaalchas akkasiitu sochii akkasiitu qulqulluudha jedhee macaafa qulqulluun keenya kan kaa'e hin qabu. Aadaa sabaa keessatti amantiin isaa mul'ata waan ta'eef. Amantii aadaa sabaa keessatti lallabama. Amantiin aadaa influence gochuu danda'a. Attamitti influence godha? Aadaa makaleessa amaleeffannaa makeenya kaleessaa kana shape gochuu danda'a. Boocuu danda'a. Bareechuu danda'a amantiin keenya. Maaliif isa kan waaqayyootu isa oliitu caala waan ta'eef, isa olii dhufuutu caala waan ta'eef, inni godanaa kan namaa waan ta'eef isa kan keenyaa shape nu gochuu danda'a. Garuu balleessu keessatti dubbatama, keessatti faarfatama. Kanaaf shubbisi akkaataan nu itti faarfannu, akkaataan nu itti utaallu, akkaataan nu itti waaqayyoon waaqeffannu inni kun qulqulluudha, inni kun mudaa qaba jedhamee filatamuu hin danda'u. Hundumti isaa nyaatiyyuu dubbii waaqayyootiin qullaa'e. Hundumti isaa dubbii waaqayyootiin qullaa'a. Garuu miirri nuyi mootiiviin nuyi ittiin gara shubbisa kanaa dhufnu ilaalamuutu irra jira. Yoo isuma sirbaa wajjin wal fakkeessinee isuma aadaa keenya aadaa uummata keenyaati jennee isuma sirbaa wajjin wal fakkeessinee sanuma fudhannee goona yoo ta'e miirri isa sanaa nu keessaa inni bu'u yoo ta'e amantii keenya kabajuu nu dadhabsiisa. Waaqayyoon sodaachuuf kabajuu nu dadhabsiisa. Waaqayyoon waaqeffachaa jirra jechuun waaqayyoon jaallachuu keenya, waaqayyoon kabajuu keenya, safeeffachuu keenya, ulfina laachuu fi keenya mul'isuu keenya waan ta'eef yoo isa kanarraa adda baana ta'e waaqayyoon safeeffachuuf kabajuu dadhabna waan ta'eef achitti eeggannaa barbaada malee shubbisiif utaalchi kamiyyuu waaqayyoon akka nuyi agarre nu godhu. Inni sun immoo qulqulluudha waaqayyoon nu agarsiisa kan jedhu. Matumaa kun macaafa qulqulluu keenya keessa hin jiru. Akkuma dargaggomaa dubbachaa ture ammas jabeessee dubbadhu aadaan amaleeffannaa uummataati. Amaleeffannaa saba tokkooti. Akkaataan inni itti jiraatu, akkaataan inni itti nyaatu, akkaataan inni itti uffatu, akkaataan inni itti gammachuu isaa mul'isu, akkaataan itti gadda isaa mul'isu illee aadaadha. Akkaataan inni itti walii wajjin jiraatu aadaadha. Isa kana keessaaniiti amantiin isaa immoo mul'ata. Egaa aadaan namaa wajjin lafaa wajjin walitti qabamee jira. Amantiin immoo waaqaa wajjin namaa wajjin walitti qabamee jira. Egaa isa kana yeroo aadaa keessatti amantiin dhufu amantii kuni aadaa manni qabu sana keessatti mul'ata. Uffata amantiif jedhee uffata hin geeddaratu. Amantiif jedhee akkaataa itti nyaatu hin geeddaratu. Amantii masaatu akkaataa inni itti nyaatu sana keessatti mul'ata malee. Amantii masaatu akkaataa inni itti sochii inni bare keessatti mul'ata malee. Amman dirqama
sochii ani ittiin dhalatiin ittiin guddatiin tokko amantiin fudhedhe sochii sanaan sirriidha jedhee isa kan kootii ganuu hin danda'u. Of ganuudha kun. Waaqayyo immoo ofii keenyaa wajjin nu jaallata. Amma macaafa qulqulluu keenya yeroo dubbisnu Waaqayyo namummaa uffate, Yesuus namummaa uffate yeroo jennu hin jaallate jechaadha namummaa keenya kana. Aadaa keenya kana, akkaataa jireenya keenya kana jaallateera jechaadha. Isa kana namoonni ganuu barbaadu. Hin jibbee, hin ganetu ta'e dhufee nu keessan buufatu ture. Garuu hin jaallate waan ta'eef, wanta inni nu keessa buufate, wanta inni ittiin nu jaallate kana, argama keenya akkaataa itti dhalanne kana, akkaataa itti ofii keenya ibsachuu dandeenyu kana, gannee of gannee Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Ofii keenya gadaantummaan nutti dhaga'ame Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Inni Waaqayyo jibbu isa keessa keenyaa bahudha. Akkaataan itti keessa keenyaa bahudha. Yaada garaa keenyaati. Yaadi garaa keenyaa Waaqayyoof qullaa'uu diduudhaan inni jibbu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee nyaataallee yeroo dubbatu wanti lixu nama xureessu wanta keessaa bahutu nama xureessaa jedhe miti. Wanta keessa keenyaati jibba. Akkaataa itti yaaduu keenyaatu jibbama malee bakkee keenya irratti wanta nuyi uffannu wanti nuyi goonu inni kana baluu mudaa qaba, inni kana baluu immoo qullaa'aadha. Takkaayyuu hin tuqamne kun jalqabumaa kaasee kan akkasitti Waaqayyo barbaadeedha inni jedhu dogoggoradha. Jecha namaati, yaada namaati. Kana ofii caalchifachuu namaati. Kan ofii caalchifachuu namaa keessa immoo namni hin dogoggora. Isa kan Waaqayyo, isa Waaqayyo jaallatu, isa Waaqayyo barbaadu, isa Waaqayyo filate adda baasuu dadhaba. Waaqayyo hundumaa filate. Saba hundumaa, gosa hundumaa filate. Aadaa hundumaa jaallata Waaqayyo. Aadaas Waaqayyotu keessatti nama jireenya namaa keessatti aadaas Waaqayyotu dhiise waan ta'eef, akkaataa itti namni jiraatus Waaqayyotu kenneef waan ta'eef, akkaataa inni itti hojjetus Waaqayyotu kenneef waan ta'eef aadaa namaa kanan tuffatu Waaqayyo. Cubbuu akka lamatti ilaaluutu nuuf ta'a. Cubbuun tokko tokko barreeffamee jira. Cubbuun tokko tokko barreeffamee hin jiru. Warri tiyooloojii, warri macaafa qulqulluu baratan yeroo tokko tokko maal jedhu cubbuu hawaasaa wanti jedhamu jira. Cubbuun hawaasaa wanti jedhamu wanta barreeffamee macaafa qulqulluu keessa hin jirre garuu yoo kana goone nama gufachiisuu danda'a taanaan cubbuu ta'a wanti jedhamu jira. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa qullaa deemuun Waaqayyo bilisa na baaseera jedhee qullaa deemuun nama gufachiisuu danda'a amantiitti. Uummata Suurii keessa dhaqanii asuma Itoophiyaa keessa dhaqanii immoo yoo qullaa deeman namni dhimma kee qabu hin jiru. Kanaaf Finfinnee keessatti cubbuu ta'e achitti cubbuu ta'uu dhiisuu danda'a. Wanta yeedalloo aadaa nuyi qabnuutiin waaqeffachuun faarfachuun cubbuun qabu. Garuu nama gufachiisuu danda'a laata jennee hubannaa namoota keenyaa, xiinxala sammuu namoota keenyaa, isa kana ilaallee madaallee yoo hojiirra oolchanne cubbuu qabadhee yaadu. Garuu nama miidha taanaan suuta barsiisaatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Ani walumaa gala wanti jechuu barbaadu amantiin kiristaanummaa Kiristoosiin duukaa bu'uun jireenya Kiristoos nurraa barbaadu qabaachuun ofii keenya tuffachuun yookiin ofii keenya dhiisuudhaan miti. Garuu wanti eeggannaa gochuun nurra jiru iddoo tokko tokkotti iddoo itti dhannee amantii keenyaa fi aadaa kana waliin maknu hin qabaanna. See tokko tokko afaanuma faarfannuun sirbina. Afaanuma faarfannuun, afaanuma Waaqayyoon ulfeessinuun abaarra. Jibba keenya mul'isna. Kun qulqulluu miti. Kun aadaa isa amaleeffannaa Waaqayyo barbaadu miti. Kanaaf afaan ittiin Waaqayyoof ulfina laannu, biyya lafaaf ulfina laanna yoo ta'e isa kana inni Waaqayyo jibbu. Uffata ittiin Waaqayyoon kabajnuuni biyya lafaa kabajna yoo ta'e isa kana inni Waaqayyo jibbu. Uffati mana Waaqayyoof addan ba'u adda ba'a. Amma wayyaanii warra faarfatanii wayyaa warra lubootaa jira adda ba'aadha. Isa kanaan nannee biyya lafaa keessa jireenya mataa keenyaa jiraachuu hin dandeenyu, hojii mataa keenyaa hojjechuu hin dandeenyu. Inni iddoo qaba. Kanumti immoo noormalii wanti nuu kenname immoo jira. Wanti nuu uffannee ittiin hojjennus mana Waaqayyoo keessas ittiin deddeebinu immoo jira. Innis isa nu ittiin Waaqayyoon kabajnu, isa nu ittiin amantii keenya keessattis hirmaannaa goonu yoo fudhanne wanta rakkoo qabu hin qabu. Garuu jireenya keenya keessatti keessa keenya wanta ba'uutu murteessaadha akkuma sila jedhee cimsuu waan hin barbaadu. Keessa keenya wanti ba'u akkaataan yaada garaa keenya itti ibsannu Waaqayyoof ulfinatti laannu
waaqayyoon itti kabajnuu fi addunyaa kana itti ilaallu gargar ba'ee mul'achuutu irra jira. Amma macaafa qulqulluu keenya keessatti sirbi cubbuu akka ta'e macaafa qulqulluun keenya dubbata. Sirbi cubbuudha. Egaa faarsaaf sirbi tokko sababa shubbisuun aadaa ta'ee fi asitti shubbisaa asitti immoo hin sirbina yoo ta'e inni waaqayyoon hin gammachiisu. Inni waaqayyoon gaddisiisu kana. Malee macaafi qulqulluun keenya biyya lafaa keessaa ba'aatii mishigii godhadhaa yookiin iddoo gara biraatti galaanuun biyya lafaa keessa jirra. Adaama keessatti dhalannee guddanne keessatti amantii keenya ibsan ta'a. Biyya lafaa keessa jirra jara keenya biyya lafaa nuyi keessa jirru kun biyya lafaa aadaa mataa isaa qabudha. Hawaasni kamiyyuu inni barate inni hin baranne gama amantiidhaanis haa ta'u gama amantaatiin alatti hunduu aadaa mataa isaatii qaba. Aadaan eenyummaa irratti ijaarama, aadaan amantii irratti ijaaramuu danda'a. Amantiin keenya aadaa keenya keessatti nu argate. Aadaa keenya keessatti yeroo nu argatu aadaa nu harkaa balleessuu dhufa miti. Aadaa nu qabnu kana qaruu dhufa. Transformii godhe jedhu. Transformii godhe hin jijjiira malee kan macaafni qulqulluun balaaleffatu isa barmaatilee miidhaa geggeessuu irra jedhan harmful tradition isa jedhudha malee kaalcharii miti aadaa balleessuu dhufe miti wangeelli. Kanaaf hubannaa keenya xinnoo asirratti sirreeffachuun gaarii natti fakkaatan jedha. Gara fuulduraatti immoo caalaatti yeroo barataa deemnu baay'een isaa nu gala dheetanii yaada fayyaa ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya namoota gaggeessitoota waldaa ta'aniif akkasumas dhimma aadaa irratti beekumsa gahaa qaban isinii dhiyeessineera. Torbee darbe immoo addunyaan keenya akkamitti akka waaqeffachaa jirtu isinii dhiyeessineera. Torbee dhufirraa kaasee garuu aadaa keenyaan bifa itti waaqeffannu isiniif qabannee dhiyaanna. Garuu hangasitti sagantaan keenya darbuu utuu hin eegalin dura torbee kanaaf kan ta'u sagantaa keenya gara fuulduraatti dhiyaatan irraa wantoota xixiqqoo ta'an irraa akkasin abdiidhaan nu eeggataniif isin affeerra. Aadaa ofii. Yesuus Yesuus jettee suniyoo. Yesuus Yesuus jettee suniyoo. Yesuus Yesuus jettee suniyoo. Yesuus Yesuus jettee suniyoo. Waa'ee kee maalan odeessa yaa Waaqyaa Waaqa araaraa oolmaa kee maalan deebisa. Ingizii fatamu kaaleewwamu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya torban kana hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu wajjiniin waan turtaniif galata guddaa qabdu. Inni jalqabsiisee nuti mursiise Kiristoos Yesuus galataa fudhatu. An qopheessaan sagantaa kanaa faarfataa Enook George ogeeyyota kaameraa keenya wajjin ta'uudhaan guutummaa istuudiyoo editaroota keenya wajjin ta'uudhaan torban gaarii isiniif hawwina. Torbee gaarii. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaagoolee qajeelchudha. Efesoon 2:20. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti hin guddata. Efesoon 2:21. Labsii duula soomaa fi kadhataa. Yeroo kana maaddii cimaa nyaachuudhaa mannaa iddoo ciccimaa jiraachuudhaa mannaa fuuldura Waaqayyootti dhiyaatanii dubbii Waaqayyoo argachuudhaaf dhaga'uudhaaf carraa argachuun ulfina guddaadha. Haala rakkisaa yeroo ammaa biyyi keenya keessa jirtu ilaalchisuun duula soomaa fi kadhataa isiniif qopheessinee jirra. Amantaan osoo gargariin qoodiin namoota hunda kan hirmaachisu yeroo soomaa fi kadhataa bal'aa guyyoota 40f televezyiinii mo'aa isiniif qopheessee jira. Isa kanaaf namoonni hundumtuu yeroo keessan mijeeffachuun adoolessa 26 hanga qaammee 5tti yeroo biyya keenyaaf saba keenyaaf waldaa kiristaanaaf kadhannu itti qopheessinee jirra. Yeroo soomaa fi kadhataa kanatti abboota wangeelaa, raajotaa fi namoota garaagaraa waliin yeroo itti dinagdeen, hawaasummaa fi siyaasa biyya keenyaaf itti kadhannudha. Kadhadhaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniifis ni banama. Kana booda wajjiniin sagannee Waaqa dhiiroo bakka nu godhee qilleensi kun nurraa deebi'u kadhannaa. Gargaaruu barbaada. Waaqayyo kadhata keenya ni dhagaa. Furmaatas nuuf hin kenna. Televezyiinii mo'aan jireenya mo'ichaaf.